warri gara kan jedhu nu humna lanneeyyuu kiristaan abboon kiristaan ayyoon kiristaan akaakuun kiyya kiristaan abaaboon kiyya kiristaan nu fagoo kiristaan mabaaroo fafayyaa nageenyi san biraadhaaf isan jirtanitti nageenyi waaqa guddaan isanii haa ta'uuti. Kunini sagantaa barnoota kitaaba qulqullooti. Ka torbaan keessatti guyyaa tokko isanii biraan dhaqqabu. Annami ammoo barumsa isan biraan dhaqqabu obboleessa keessan faarfataaf duub galgalaa rooti. Waaqni nagaa naa kenne isanillee nagaa kenne guyyaa dansa kanaan laanu dhaqqabe waaqa guyyaa kanaan nu gahe maqaan isaa ulfaatuti. Akkuma beekamu yeroo dabre waa'ee kitaaba qulqulluu waliin ilaalaa turre kutaa tokkoffaa keessa jechuudha. Wanni nu ilaalaa turre kitaaba qulqulluun boqota gam qabaa, kitaaba qulqulluun qajeeltoo gam qabaa, kitaaba qulqulluun seerota adda addaa keessa barreeffama cufayyuu ilaallee turre. Har'a ammoo akkuma yeroo torbaan dabrellee waadaa walii gallee turre. Maanii barumsi kenna. Kakuu dullacha keessatti nami akkamii waaqa arga ture. Yookaan waaqa arga gaafa jennu iltanaa waaqa arganii adoo hin ta'inu karaan nami waaqa walaasaa ture, karaan nami waaqa walitti dhufee norata ture, karaa kam har'a waan kan waliin baranna. Karaa afurii nami waaqa arga ture yookaan karaa afurii waaqa nama mul'ata yookaan nama dubbata ture. Tokko karaa taabotaa. Taabota jechuun yookaan sanduuqa walqixxeessadha. Kalammeessoo waaroo wayyuma. Kasadeessoo tajaajil qaallota yookiin tajaajil luboota ka jennu sun. Kaafireessoo iddi dhalootaati. Nami karaa kana afraniin waaqa argatu. Amma ammoo ka tokkoffarra nu laallu iddaa jenna. Karaan nami waaqaan arga ture karaa iddaati. Na caqasa. Addaamirraa yookaan addaami seeti dhale. Seeti Eenok dhale. Eenooki Nooyi dhale. Nooyi Seem dhale. Seemi Abrahaam dhale. Abrahaami Isaaq dhale. Isaaqi Yaayiqoob dhale. Yaayiqoob Yuuda dhale. Yuudaan Isseey dhale. Isseey Daawit dhale. Daawiti Salamoon dhale. Salamoon Zerubaabel dhale. Zerubaabel Maariyaam dhale. Maariyaamuun ammoo Yeesoo Kiristoo dhalte. Gartanii? Waan kan hubadhaa. Dubbiitu gartee dubbii itti guyyaa laala. Karaa ba'e nami bara kakuu dullacha keessatti waaqa wal argatu. Karaa gartee kakuu dullacha keessatti nami waaqa wal dubbatatu. Laal nami sanyii Abrahaam hin ta'ini akka itti herregani sanyii kakuu hin qabnedha. Kakuu argachuuf dirqama atiin sanyii Abrahaam ta'uu qaba. Sanyii Abrahaam illee yoo taate dirqama qabaachuu qabda jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya duuba bara kakuu dullachaatti walitti dhufeenyi namaaf waaqa kan fakkaatu karaa iddaati. Sunuu ilmi Abrahaam ta'u sanyii Abrahaam keessa dhalachuu. Gartee kanatti amananii jechuudha. Har'a ammoo eegee Yesuus Kiristoon dhalate, eegee Yesuus Kiristoon foon uffatee gara Maariyaamuu keessa seenee achiin duuba dhalate guddatee umriin isaa eegi ganni soddoma ga'een dudduubatti hojii dhufeef cuf hojjate marroo tiyyaaf dab fudhate marroo teetiif rakkoo hedduu fudhate dhaanichaan lichoon hancufitti tufanii qoraatti mataa isaan maranii gaara Golgoota gubbaa baasanii fannoo irra fannisanii eegi suni du'e ammoo du'e namne du'e dudabsate hayee qofi namne bultii 40 laftan gubbaa ture bultii 40 qof taa'ee namne gara gubbaa ol ba'ee qofi namne anammoo deebi'ee san fudhadhaa eegi jedhe warri inni deebi'ee fudhatu kunini warri iddi kan keessa dhalata don ta'in warri sanyii kan keessa dhalata don ta'in warri ulaagaa kan guutatan don ta'in nami gooftaa keenya Yesuus Kiristoon deebi'ee fudhatu warri isa dhugeeffatu. Warri isa dhugeeffatu kunini dirqama sanyii Abrahaam keessa dhalachuu hin qabu. Dirqama gosa beekamtuu keessa dhalachuu hin qabu. Dirqama warri gur qaban dhaluu hin qabani. Kanaaf ilmi Yesuus yoo taate ilmi dureessa yoo taate. Kanaaf sanyii Israa'el yoo taate sanyii Israa'el alallee yoo taate nami cuftinuu Yesuus Kiristoon dhugeeffachuun mirga waaqa walitti araaramuu argate jechuudha.
Sanyiina don ta'inu. Kanaaf har'a fur sanyii keessa baane har'a fur gosummaa keessa baane warri gara kan jedhu nu hagum dhalannee iyyuu kiristaan abboon kiristaan ayyoon kiristaan akaakuun kiyya kiristaan abaaboon kiyya kiristaan nu fagoo kiristaan jedhan wanni ittiin dhaatan wanni dhuunfaa fi Yesuus Kiristoos dhugeeffataniif mirga mootummaa bara bara dhaaluu argatanii mirga cubbuu fi araarama argachuu argatanii mirga yaada garaa fi sodaa tokko malee waaqatti himachuu argatan malee dubbiin dubbii iddaatiin. Kanaaf hoota nami cuftuu Yesuus Kiristoos dhugeeffadhaa. Hoota nami cuftii jireenya bara baraa kan argadhaa. Dubbiin dubbii gosummaatiniti. Yoo sila dubbii gosummaa taate nu nami hedduu sanyii Abrahaam keessa dhalanne. Nu nami hedduun gosa Israa'el keessa hin jirru. Warri hedduu wanni inni gaafa itti ta'ee gooftaa Yesuus Kiristoos gosa tokkoo dhufe. Wanni gosa tokkoo dhufe hin jirtu. Wanni itti tokko gul dhufe hin jirtu. Nami cuuf jireenyi la dhufe mal seene. Nami cuuf ila yaamichi jireenya dhaqqabe. Tanaaf hootatillee namni alaaluu jirtu kun kootatuyyuu dhugeeffachuu hin dandeetta. Maal gosa keessa dhalatteeniti. Warri si dhaleeniti. Gurru warra keessaniiniti. Yarummaa warra keessaniitiniti. Mataa kan keet ati gooftaa Yesuus Kiristoos dhugeeffattee jireenya bara baraa dhaaluu hin dandeetta. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kitaaba Wangeelii Yohaanaa boqonnaa 14 qajeelcha gubbaatti an karaa, an dhugaa, an jireenya naan malee eenyullee jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Kanaaf koota boleeskii carraa kanaaf fayyadame jireenya bara baraa argadhe hundaamskii aga kuuta sadeessotiin ammoo walitti dachaanutti anin obboleessi keessan faarfata abduuf galagaloo aroo akka malee san jaaladha. Torbaan kun torbaan nagaya isanii haa ta'aniitiif isanilleen ammoo warri waan na hordofuu jirtan laayik godhuun lagatina, sheer godhuun lagatina, yaada keessan naa kennuun dagatina. Obboleessi kan kee biraan dhaqqabi torbaan gaarii siif haa ta'uuti si jaalladha.